Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota yuutuubii maatii Abdusee baga nagaa walitti deebine isiniin jedha. Baatii tokkoof addaan cinnee turre odeeffannoo adda addaallee isiniin ga'an jirru. Amma galata rabbii walitti deebinee jirra baga nagaa naaf taatan isiniin jedha. Egaa akkuma beekamu wanti nuti haasofnu rakkoo ilmaan Oromoo addunyaa kanarratti bakka garagaraatti jira qunnamuudha. Waan ajaa'ibaati. Daa'ima waggaa tokko yeroo azabamu arguu caala wanti nama gaddisiisu hin jiru. Otuu warra guddaadhaaf boonyu. Daa'ima viidiyoo kaleessa feesbuuk irratti argeetan imimmaan koo qabachuu dadhabe ofin jibbe. Namummaa koo hin jibbe. Namni jaarraa 21ffaa keessa hin dhumee laata. Namni ilma namaatiif yaadu otuullee nama guddaa akkasitti azabe haa ta'u. Garuu daa'ima waggaa tokko gubaadha marwaa dhabdee yookiin mukayyafa dhabdee akkasitti cinqii sana keessa jirtu argaa akkamitti cal jedhee garaan namaaf ta'a jedheetan of jibbe. Ijoollee Suudi Arabiyaa keessa jirtan cinqiin keessan nuuf gala rabbiin isiniif hawwakkalamu. Warri fayyaa qabdan warri yeroodhaan carraa argattanii galtan baga nagaan galtan yaa obboleewwan koo warri qabamtanii biyya galtan rakkoon biyya Itoophiyaadhaa isin dararee isinitti fakkeessee amma Suudiitti deebina jettanii dhayxaniin dhumina. Warri kun nu'iif garaa laafaa hin jiranu isinitti himaa irra deddeebi'ee garaa nuuf laafuutti hin jiranu. Warri ijoollee daa'ima waggaa tokko kana maayidhaa keessatti tuusiin akkas afaan bantee gubattee azabamtu argaa garaa hin laafiniif nu warra gurguddaadhaaf garaa nuuf laafa jettanii hin deemina. Waan rabbi isiniif kenne waan nam fayyaa keessanii lubbuun jiraachuudha ilmi namaa kan uumame lubbuun jiraadhu rabbii kan kee galateeffata. Waan qabdu barakaa keessa kitiifa kaa'u biyyaa hin bahin warri imbaasiidhaa Suudi Arabiyaa keessa jirtanu maaloo dheengadda torbii tokko keessa nama 40 biyya galchinaadhaa turtan. Meerri inni isin jettan daa'ima haadhaa wajjiniin manidhaa keessatti dararamtu yoon galchine warra kamnuuf galchitanire. Yoo yeroo kana warra daa'ima mana hidhaa keessatti ilmoo xiqqaa wajjiniin azaaba laalaa sana keessa argaa jirtu argaa callistan. Isa kam inni isin ijoollee 40 biyya galchina jettanii miidiyaa irratti hololaa turtan yaa warra imbaasii Suudi Arabiyaatiif warri mootummaan ofiin jettan biyya keessa. Adara isiniin jenna yoo yeroodhaaf humni harka keessan jira giidoos ni qabdu dandeettii galchuus hin qabdu yeroon kun immoo isinirraa dabartii obboleewwan keessan kana biyyatti galchaa warra ilmoodhaa wajjin manidhaa keessatti dararamaa jiru kana. Seenaadhuma gaarii waan kana hojjedhaa. Seeraadhuma isin kadhanna humnaan utuu hin taane isin kadhanna maaliif baraaf furguggooga jedhanii darbani gaafa isin humna qabdan kana humna keessanitti fayyadamaati waan gaarii hojjedhaa. Ilmaan itti xiqqoo sana ilmoo qabdu isinis utuu ilmoon keessan guyyaa tokko dheebattee akkasitti argitanii ilmoo namaa warra manidhaa keessatti akkasitti azabamu kanatti garaan jabaattan. Adaraa warri sagalee ta'aafii jirtanullee warri ustaazonnillee ammallee sagalee keessan itti fufaa. Iyyitaniitu dadhabdaniitu wanti isin hin godhin hin jiru garuu maal godha wanti nu yaadne galma nuu ga'u hin dandeenye. Waan godhu dhabne bar anammaa ijoolleen baay'een keessaan dhuftanii Abdusee maaf ijoollee Suudiitii sagaleen taatu keessaa waan nuti hojjetaa jirru hin beektan. Namoota gurguddaa qunnamuudhaan waan achi keessatti jiru waliin haasofnee waan dubbatamuu qabu dubbataa jirra gabbaanee qofitti iyyuun bu'aa dhabe. Dhugaadha sagalee taaneerra hangi ta'e galee jira garuu kan garaa nama gubu daa'ima mana hidhaa keessatti akkasitti dararamaattu yoo hadhi namni 10,000 biyya gale shorxaan nama 10,000 barbaaddee qabaa jirte jechuudha Suudii keessa. Kana asumaan gabaabsinee ammas karaa Hamzaa Jimmaa yookiin Hamzaa Jimmaa sooshaal miidiyaa irra deemaa jirutti ceena jechuudha. Hamzaa Jimmaa jechuun kun nama bara 2015 kaasee ani isa beekuudha. Xawalwaallees haa ta'u fakkeessituus haa ta'u garuu isin aybii namaa sataruudhaaf cinqama. Man satara quraanaan isinitti muunatti ulfaate. Namni aybii namaa satare rabbiin aybii isaa satare'an. Inshaallah shiishaa hasaabu hadhiisu isin miidiyaa irra oofuu keessa maali bu'aan isaa of xiqqeessuudha bara. Isin amantii keessa inni amma nama amantii fakkaatee shiishaa saabee dhugaatii dhugu namni kun amantii kana bakka of bakka bu'a waan ta'eedhaaf
ebeloo kun sheeka garuu amantiin islaamaa dhugaatii teeyyamaadha warri amantii biraadha nuyi akkasitti nama kana amantii bakka buufne ittiin qeeqnu lakka sheekiin jara dhokatee kana godhaadha amantiin jara akkanaadha jedhee amantii keenya tuffata nama kanallee yoo sataruu dhiiftan rabbiif jecha amantii keessaniif jecha nama kana sataruudha qabdu hiriyoota koo bira dhaqeetaniin shiishaa hamzaan shiishaa ni saaba dhugaa ishee dubbachuudhaaf hamzaan shiishaa hin saaba shiishaa qofaa miti ashiishaa yoon saaba nan beekaan nama keessaan viidiyoo waliin dubbatee haa waliin waa'ee citii danuu wal harka qabnaaniif hamzaan inni waa'ee shiishaa kana dhiisaati waan biraayyuu wanti inni godhu danuu jira ana ibiisaa gadi baasuuf miti guruuppii hiinee walitti dubbachuudhaaf wanti nun godhin hin jiru har'a gabba'ee inni jaartii akka nama hijaabantee jedhu gabba'ee miidiyaa irratti maal jennaan gowwoomtanii ustaaza jettanii jala fiiguun keessa waan intini miti angaruu akkana waan inni godhu hunda miidiyaa irratti gabba'een dubbadhu wal sataruusa jedhanuuf an callisa sobanni sobutu immoo na gaddisiisan mana hiriyaa kootii dhaqee namni gaafa suuraa ka'e achumaan fuudhee poostii godha yoo mana hiriyaa isaatii miti mana ababbaa isaa deemee jarri shiishaa saaban suuraa shiishaa bukkee ofii jiru ofirraa muruu dadhabe kan wajjiniin inni maraqqaneetuma ka'ee soofaa bukkee dhaabbatee kanatee suuraa isaa jedhee poostii godhachuu malee waa'ee shiishaa uummanni na argaara rabbiin gaafa si saaxilu rabbiin harkaa bahuun hin danda'amu jechuu kanumaan hin bari'an rabbi harkaa bahuun hin danda'amu yoo barbaadde nama waan barbaadde dhoksitee gochuu dandeessa rabbiin garuu si arga si saaxila gaaf tokko ofii si ilaalee dadhabee mee uummanni kan koo kunis si haa argu kan si jala fiigu kun jedhee saaxila sababa kanaaf isinis sooshaal miidiyaa irra fiiskuu dhiisaatii namni kun waa nama amantii kana bakka bu'u miti amantii keenya bakka bu'ee wanti inni jedhu hin jiru nama ofii isaatiif akka jirutti jiru miidiyaa irra gabbaanii Abduseen kun ambara 2017 keessa gabbayee waa'ee amantii pheenxeerraa kitaaba wal bira qabeen dubbataa ture ustaaz naan jedhaa turtan baay'een keessan ani ustaazaa miti jedheetaniin qalamii mataatti dibadhee duuriyyee ta'uu koo isinitti argisiisa ustaazni haasa'aniif miti yoo irratti hojjetan malee yoo irratti hin hojjenne ustaaza jettanii ana amantii bakka buuftanii gaafa sinne jala fiigdanu ani immoo hin fudhadhu akkan itti hojjetaan jirren beeka sababa kanaaf hamzaa jimmaa soba sobuu dhiisiitii gabbayitii dhiifama gaafadhu kanaan booda gabbaatee daawaa hin godhin gorsa bareedaan si gorsaan gorsa bareedaan si gorsu gabbaatee daawaa gootee warra keetii wajjin yuutuubii shaqqalachuudhaaf ijaabata uffitee ispoortii hojjenna hin jedhin gorsa kanan si gorsa lammata si arguun fedhudha miidiyaa irratti si as bahee miidiyaa irratti waa daawaa gochuu jaartii keetii wajjin wul jedhu si arginaan waan jiru hunda gadi baaseetan si saaxilaa jechuudha inni kalleessaa sigaa nagaan turaa sheer godhaa galatoomaa